boqonnaan tun si waan gartee aqli namaatitti illee fudhanne waan namni godhuu illee hin dandeenye kijiba bar wallahi waan hin raawwatamne kijiba osoo akkas taate boqonnaan dhaggeeffadhu osoo boqonnaan kun dhugaa taate faarfattoonni qeensoonni luuboonni barataan barisan tokko kiristaan akkoo akkaataa wangeelli jiru hin dubbifne barate akkasumatti ni haaftaa itti malee ilaal amma dubbisi waan maartaa wajjin dubbachaa eega gara kiristaanummaa dhufte kiristaanummaa tokko kana madu dubbachaa ture dubbisi alaal akkasumatti hin kaaftaa akkasii jettee deemuu qofa osoo hin ta'in abumas akkaataa inni itti haase akkaataa maartaa wajjin itti dubbachaa ture boqonnaa mukaatiin godhe muka warri jarri sanoo amantii akkam akka qaban Maryam inu obboleettiin isaa miila isaa jalaan kaatu jaa gaafa alaasariin dhukkubsatu inni ati jaalatu dhukkubsate rakkatte tunis waan ofiin boontuun tun rakkatte mucaantu maal taate boontu akkasitti nagaatti naaf turaadha nagaatti eessa deemta eessa nagayni asiira isa nu dhiiftee deemta ararge maqaa Yesuus fayyisaadha warri jedhanii faarfattoota garsuunni gootee ilaalamee dhiiga Yesuusiin tokko ta'ee jette DNA isheen natte hin beeknu mucaa biyya keenya tokko madirakirra akkasitiin shekekek jette faarfatti sirbiti ishee maan fayyisne maqaa Yesuus fayyisaa taanaan Ribka tanatti irraa xumura Ribka teenya nagaan ture abumas nagaan ture wayye abumas keenya si jaalan Abshiru, akkuma feete hoteet. Atiinis baradhu jabaadhu ammoo. Ani gartee gaafin irraa qaba ustaaz. Ribka Yesuus fayyisaadha. Ribka fayyisaa akka ta'e wangeela irraa hin si dubbisee sitti hima. Dubbifadhu wangeela dhugaas. Jedhi yookiin lakkiin fayyisu jedhe. Fayyisaadha miti? Fayyisaadha kadde. Oke, ilkaan keessa nama adeemsii fayyisuu dide waggaa arfan shanan kana. Uumaadha inni uumaadha harroodha malee kan wanta kan taane nagaa bareeddu shaggaa. Kanadha. Mentu kena. Babbanaa qabdi malee babbanaan isii suni harruu ofii. Anaan ragaa siibaa kana. Anaan ragaa siibaa. Woy. Ilkee cabxeef ilkee uumaa maalitti godha san. Akkasumatti isaa diizaayina isaa isuma akkasitti agartee ogummaa isaatiin tolchee miidhagsee babbanee itti dhiise. Abshir. Ana wanni Ribka waan jedhu Yesuus Kiristoos ni sagadamuun sagadu. Ni salaatamuun salaatu. Kaara argeetitti salaata Allahu Akbar jedhee. Lakkii waan akkasii Yesuus Kiristoos. Sagadu. Allahu Akbar wanni jawtun reefu ma dhufte ba. Ayyan sagadu waaqayyo ko jedhen sagadu. In kadhatamu. Abumaas amman tana warra agartee